Rakkoon guddaa kan jiru raawwii waliigaltee kanaa fi akkaataa itti lafa qabachiisuun danda'amu irratti akka ta'e mul'ataa jira. Sababa kanaan yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti rakkoon guddaa dhalatee jira. Mootummaan Itoophiyaa humna waraanaa qabu uummata Oromoo irratti bobbaasee maqaa koomaandi poostiitiin deeggartoota miseensotaa fi maanguddoota Oromoo ijjannoo jabaa qaban funaanee hidhutti jira. Kun rakkoo biyyattii waggootii dheeraaf keessa turteetti kan ammas deebisu ta'uusaa kan wal nama gaafachiisu miti. Haalli kun namoota adda addaatti yaaddoo guddaa kaasee jira. Kanaan dura hayyoonni Oromoo bebbeekamoon biyya alaa jiran xalaa banaa ministeera muummee biyyattiidhaaf ergan keessatti rakkoo kana gattaa'anii qalbiidhaan dubbatanii akka hiikan gaafatanii jiran. Xalaa kana kan barreessan Profeesar Asfaaw Bayyana, Dr. Asaffaa Jaalataa, Dr. Mahammad Hasan akka ta'an beekamaadha. Qabiyyeen xalaa kana akka hubachiisutti uummata Oromoo uummata nagaa jaalatu, uummata biyya isaaf nagaa hawwu akka ta'ee fi qabsoon biyya sanatti gaggeeffamaa tures rakkoodhuma mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan geessisaa turerraa akka ta'e hubachiisa. Waldhabdee hamma jirus mariidhaan taa'anii hiikuun barbaachisaa ta'uu hayyoonni kun jala muranii gaafataniiru. Keessumaa hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoo kana adda durummaan hiikuu irratti itti gaafatamummaa guddaa akka qaban hayyoonni Oromoo kun gaafataniiru. Rakkoo waldhabdee kana hiikuufis akkasumas abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyya tattaaffiitti akka jiran beekamaadha. Qaamonni kunneen kan gaafachaa jiran rakkoon kamiyyuu yeroo kamiyyuu dhalachuu danda'a. Haa ta'uti rakkoo kamiyyuu humnaan hiikuun furmaata amansiisaan ta'u. Rakkoo jiru hiikuudhaaf akkuma aadaatti gattaa'anii mari'achuu fi itti ba'aa marii isaanii hojiirra oolchuu ta'uu hubachiisaa jiran. Uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu nagaa jibbee akka hin beekne, yeroo kamiyyuu biyya namaa dhaqee akka hin beekne, yeroo kamiyyuu daangaa namaa cabsee akka hin beekne, haa ta'uti biyya isaa keessatti nagaa jiraachuu akka dadhabee fi nagaan jiraachuuf immoo falmatee nagaa isaa deebifachuu akka qabu hubachiifamee qabsootti seename. Qabsoon kun ammallee bifa adda addaan bu'aa argamsiisaa haa dhufuyyuu malee galii isaa dhumaan geenye. Mootummoonni Itoophiyaa gamanaa gamasitti dabaree wal dabarsaa jiran shira adda addaa xaxuudhaan qabsoon Oromoo akka ijaan godhanne irratti hojjetu. Humnoonni gaaffii uummata Oromoo hin barbaannes kanneen mootummaa aangoo irra taa'anitti fayyadamuudhaan gaaffiin uummata Oromoo akka diigamuu fi akka beenxa'u irratti hojjetu. Jaarmiyoonni walabaa keessaayyuu addi bilisummaa Oromoo garuu gaaffiin Oromoo bifa kamiinuu akka beenxa'uu fi akka sharafamu hin barbaadu. Sababa kanaan haalleen jijjiiramaa dhufan kam keessattiyyuu addi bilisummaa Oromoo adda dureen irratti xiyyeeffatamee miidhaan irra gahaa yoo naga'e. Addi bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti kaayyoonsaa kaayyoo uummata Oromoo fiixa baasuu fi uummanni Oromoo biyya isaa keessatti nagaan jiraate bilisummaa argate guddina ilmi namaa irra ga'e akka argatu barbaada. Addi bilisummaa Oromoo saatii kamiyyuu yeroo kamiyyuu fedhiinsaa namoota dhuunfaa aangoo qabachiisee uummata bal'aa gabrummaa jalatti kuffisuu miti. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo uummati bal'aa mirgisaa eegamee biyya isaa keessatti nagaa ta'ee akka jiraatuu fi uummanni Oromoo akka matayyaattis nagaan akka jiraatan taasisuudha. Wanti kun hagan guutamnetti addi bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti kan amanu wareegama barbaachisu kamiyyuu baasee kaayyoo kana milkeessuu malee akka hin jilbeeffanneedha. Yeroo ammaa kanas injifannoon argame uummata Itoophiyaas dabalatee
ummata Oromoof barbaachisaa fi bu'uura ta'ullee injifannoota argame jedhamee gaaffii ummata Oromoo sharafuun akka hin danda'amne addi bilisummaa Oromoo irra dhaabbatee hubachiisaa jira. Jaarmiyoota haala ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru yaaddesse keessaa tokko Advocacy for Oromiyaati. Advocacy for Oromiyaanis xalaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf erge keessatti rakkoon kun yoo dafee furmaata hin arganne ammas uummata Oromoo baroota ittaanuuf rakkinaaf saaxilamuu akka danda'an hubachiise. Xalaan qabiyyee kun irra jireessa kan xiyyeeffatu rakkoon kun eessarraa akka madde ibse rakkoo kana furuuf immoo furmaati jiru maal akka ta'ellee akeekee jira. Akka Advocacy for Oromiyaan jechuun jaarmiyaan miti mootummaa biyya Awustiraaliyaa kutaa Viiktooriyaa keessatti bara 2014 hundeeffame iyyannaa kanarratti ibsetti dhimma nageenyaaf araara Oromiyaa milkeessuudhaaf qaamota hundarraa itti gaafatamummaa guddaatu jira. Qaamonni hunduu uummanni Oromoo akka nagaa argatu aga barbaadanitti dubbiin kun immoo dhufuu kan danda'u bakka tokko dhufanii gattaa'anii qabxiilee marii tarreessuudhaan iddoo garaagarummaan jiru garaagarummaa dhiphisuun iddoo wal fakkeenyi jiru immoo wal fakkeenya jiru guddifachuudhaan fuulduratti tarkaanfachuudha. Waliigalteen adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame rakkoolee barootaaf kuufamee ture akka furutti abdatamuu isaallee jaarmichi eereera. Waliigaltee alidilee sun garuu akka abdatame akka hin taanee fi inumaayyuu waliigalteen alidilee kun kan wal tahame wal amantaa irratti hundaa'ee waan ta'eef akkuma barbaadametti yeroo ibsamuu fi hiikamu dhaga'amaa jiraachuu ibsa. Kana jechuun waliigaltichi kan qaama sadaffaan gaggeeffame waan hin turreef odeeffannoo madaalawaa argachuuf illee rakkisaa ta'uu ibseera. Kanaaf waliigaltichi waliigaltee wal amantaatiin gaggeeffame waliigaltee ragaa barreeffamaa hin qabne waliigaltee walii mallatteessuun keessa hin jirre waliigaltee al-idilee akka ta'e hubachiisee jira. Akka hubannaa jaarmiyaa kanaatti waliigalteen ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame sababa waliigaltee al-idilee itti ta'eef qaba. Sababoonni kunneen keessaayis kan hangafoonni tokkoffaa gaaffiin jijjiirama qaamota adda addaan dhaadheffamaa ture yeroo keessa qaamota mootummaa Itoophiyaan fudhatamuudha. Mootummichi waan gaaffii uummataa fudhateef wal amantaan itti seename. Lammaffaa akka paartii siyaasaatti qaamni jijjiiramicha olaantummaan raawwachiisuuf fudhate jaarmiyaa Oromoo tokko ta'uusaati. Kunis addi bilisummaa Oromoo fi dhaada'oon gidduutti mariin godhame akka Oromoo tokkotti wal ilaaluudhaan ture. Yeroo kanas ijjannaa ABO kan gaaffii qaama sadaffaa gaafatu sana akka aada maleetti jallisanii ilaaluu waan tureef dhiibbaan guddaas ABO irratti keessaaf alaa waan gaggeeffameef gaaffii qaama sadaffaa irra darbuun dhufeera. Sadaffaa jila mootummaa hooggananii gara ABO kan dhaqan Dr. Abiyyiis ta'e obbo Lammaa Magarsaa Oromoo waan ta'aniif falmaan ABO immoo mootummaa TPLF olaantummaan gaggeessaa ture waliin waan tureef gama ABOtiin qaamota jijjiiramaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessaa ba'an amanuun ifatti ture. Kun akka waliigaltichi wal amantaan gaggeeffamu taasise. Arfaffaa qaamni mootummaa Itoophiyaas haala idilee hordofee waan hin adeemneef ABO'n dhiibbaa godhee waliigaltee idilee taasisuurraa of qusate. Shanaffaa waliigalteen akkanaa kun duraan dursee jaarmiyaalee Oromoo biyyaan baa turan waliin daddaffiin gaggeeffame waan tureef kun immoo ABO irratti dhiibbaa uumuun akka daddafee biyyatti galu waan godheef haala idil addunyaa waliigaltee qopheessuu fi raawwachuuf hin mijanne ture. Amma kan mul'ataa jiru akka Advocacy for Oromiyaan xiinxaletti waliigaltichi danqaa keessa seeneera. Akka kanaa yoo itti fufe waliigaltichi diigamuuf deema. Kun immoo wal waraansa waliinitti nu deebisuu mala jedha. Waliigaltee ragaame kana uummanni Oromoo gammachuun akka fudhate kan eere Advocacy for Oromiyaan garuu ummatichi waa'ee waliigaltichaa ifatti waan beeku akka hin qabnellee ibseera. Kana biraan gammachuu uummata keenyaa wanti danqu dhalachaa dhufuusaallee jaarmicha akeekeera. Kunis akkaataa waliigaltichi ragaamee fi raawwii waliigalticha hojiirra oolchuu keessaa kan madde akka ta'e hubachiisa. Advocacy for Oromiyaan akka amanutti
Waldhabdeen mariidhaan hin furamne hin jiru. Mariin kamiyyuu gammachuun uummata keenya daran akka abdii horatu taasisa. Furmaata amansiisaafis ijoodha. Kanaaf wanti godhamuu qabu akka Advocacy for Oromiyaan akeekutti tokkoffaa waliigalticha deebisanii haaromsuun akka fuulduratti adeemu taasisuudha. Lammaffaa hir'ina waliigaltichaa fi raawwii waliigalticha keessatti dhalate qoratanii sirreessa malchiisu fudhachuudha. Sadaffaa waliigalticha barruudhaan qindeessanii bifa waaltinaaheen qajeelfama nagaaf araara Oromiyaa godhachuudha. Wanti afaaniin dubbatamu yeroo maraa jijjiiramaaf saaxilamaadha. Namuu akka hubatutti hiikkatee hojjeta. Waliigalteen afaanii waliigaltee kan humni qabu ittiin mo'atuudha. Kanaaf waliigaltee kanarratti sirna tolchuu barbaachisaadha. Arfaffaa waliigaltichi waliigaltee seerawaa gochuun qaamoti hundi sanaaf abboomamuu qabu. Shanaffaa waliigaltichi qaamoti hundi akka hubataniif gamtaan ibsa waloo kennuudha. Yeroo waliigaltichi mallatteeffamus qaamoti hawaasaa dhimmi Oromoo keessaa dantaa qaban kan akka qeerroo, caalee ogeessotaa, dubartootaa fi abbootii gadaa akkasumas uummata bal'aa keessaa namooti dhimmi kun isaan ilaallatuu fi dhimma kanaaf anaannatan akka hirmaatan gochuudha. Advocacy for Oromiyaan hooggantoota mootummaa Itoophiyaa lamaan jechuun Dr. Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiy Ahmediif erge kana keessatti mootummaan uummataa isin akka naannoottis ta'e federaalaatti hooggantan kun fakkeenya mootummaa gadaa akka ta'u abdii guddaa qabna jedheera. Hiree seenaan isinitti kenne kanaanis siidaa nagaaf araaraa akka dhaabdanii dabartan shakkii tokko illee hin qabnu jedha. Jaarmiyaan keenyas jedha Advocacy for Oromiyaan. Jaarmiyaan keenyas jaatanii eebbifamaa akkanaa keessatti qooda fudhatee biyyaaf naannoo keenya guddisuuf yeroo kamiyyuu qophaa'aadha. Kanaaf mootummaan aarsaa uummataan isinitti kenname kun hooggantoota ABO faana taa'ee akka mari'atu maqaa saba guddaa Oromootiin isin gaafanna jedheera. Advocacy for Oromiyaan murtii nagaaf araaraa Oromiyaa gadi fageenyaan qabu qopheessuuf keessattis hirmaatee milkeessuuf yeroo kamiyyuu caala fedhii fi qophaa'ina akka qabullee hubachiisee jira. Mariin nagaaf araaraa kamiyyuu qawaalee jiran mara duuchee uummata Oromoo fi Itoophiyaa hunda gara jaalalaa tokkummaa misoomatti akka ceesisu amannas jedheera. Kana hubachuun iyyannaa keenya kan nagaaf araaraaf deebii qajeelaaf hatattamaa akka nuu kennitan maqaa jaarmiyaa keenya maqaa saba Oromoo fi uummata Itoophiyaa maraan dursinee isin gaafanna jechuudhaan xalaa kanarratti hubachiiseera. Xalaa ergame kanaaf jaarmicha agayoonaa deebii ifa ta'e akka hin arganne kan ibse yoo ta'u, biiroon ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed xalayichi isaan ga'uu beeksisuusaa eereera. Gama mootummaa naannoo Oromiyaa kan Dr. Lammaa Magarsaatiin hoogganamuun garuu hagamma deebiin akka hin kennamne ibsa. Akkuma hubatamu yeroo ammaa kana rakkoon kun daran guddatee mootummaan Itoophiyaas waraana gara Oromiyaa lixaatti bobbaasee namoota hiraarsaaf dararaa jiraachuu dhaga'aa jirra. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman keessaayyuu miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni dhaabichaa qabamanii hidhamaa jiran. Kan nama dhibummoo hidhaan kun bakka isaan jiranii fi otoodhuma yakka raawwataniiru jedhamee himamutti otoo hin taane bakka qe'ee fi maatiin gaafachuu hin dandeenyetti fageessanii jiran. Kun hundee seeraa kamiyyuu kan hordofee miti. Bu'uura seeraas kan hordofee miti. Namni kamiyyuu maatii isaa, abbaa amantii isaa, abbaa seeraa yookaan abukaatoo wajjin iddoo mari'achuu danda'utti ifaan qabamee seera jala ooluu qaba. Seeraanis mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Haa ta'uutii kan amma godhamaa jiru mootummaa waraanaatiin uummata qabanii kaampiitti walitti qabuun dararuudha. Kun hojii jibbamaa kana duras uummati Oromoo falmee ofirraa kaasee ammas itti fufuu qaba. Kana caalas hooggantootaa fi hoogganoota dhaabaa ijoo ta'an adamsanii hidhuun itti fufeera. Dokumeentota saamuunis akkasuma itti fufee jira. Kun eenyumaafuu furmaata akka hin taane beekamaadha. Uummata Oromoo bal'aan gaaffii bu'uuraa waan qabaniif gaaffiin isaanis gaaffii ijoo fi ifaa waan ta'eef waatti iccitiin qabamu hin jiru. Mootummaan agam dubbii qabbaneessuuf haa tattaaffatu malee yoo dubbii kana hundeetti hin hiikne rakkoon kun oolee bulee uummata Oromoofis mootummaa biyyattiifis gaarii miti.
rakkoon jiru daran hammaachaa deema malee hidhaatiif ajjechaadhaan wanti furamuun jiru.